لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بقى ربي وكا موضوع سنتي بسيس نجتشا كن سجنتا كنا جكواتي نقوم سنتين جمعنا رسالة هنا في سنتر سجنتا إسا في موت مجي إسا سومك سجن كتير تريشارا sagantaa keenya irratti hundi keessanuu argamuu keessaniif yeroo jalqabaatiif guddaa galatooma isin jenna. Ammas irra deebi'ee galanni kan isaatii kan asiin nu gahee gurraasee nu galchee hidimaa ofii nu kennee asiin nu gahee alhamdulillahi rabbil aalamiin jechaa kan barbaadne nutis sagantaa keenya hedduu bareedaa ta'e qabannee isiniif dhiyaannee jira. Isinis naamusa tokko malee attention keessan guutuu nurra jechaa sagantaa keenya haga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaachuudhaaf nu rakkina jechaadha. Nu dhaamsa kennaa jechaadha. Kallattiimaan gara sagantaa keenyatti kan seenu ta'a. Sagantaa keenya Qur'aanaan kan bannu ta'a jechaadha. Qur'aanaan kan nu banus barataa Usaamaa Faleet qabdan suuraa nu qabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ini Usama Arabi Nisa Raja Ratu Nisa Nisa pada berjejak. Kalian cuma gara sagantaa kita kasih lut aja. Sagantaa kita ini tuh sagantaa waraloki. Waralok kan sampai berapa zaidi. Bisa boleh untuk 3 hari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan akiraa salaamni isin haa gayu jannata isin yaaddan rabbiin isin haa gayu ummata maatu dorgee sodaa rabbiif nayu kayoo itti himan haqqii lafatti dhiisee bayu yaa jara mu'mintoota shukrii rabbiin haa gayu wallaahi hin jabaatti nama gooftichaa ta'uun nama garii hin laalta ka shayxaani lafaan dhayu ka nyaatee dhugee rafu osoo asaanii bayu inumaan hin beeku gariin haga duniyaa irraa ka'u nama fakkaata malee horii dheeduu hin gayu naasuu akiraa hin qabu eega duniyaaf nayu hin jarjara seenullee hanga masjidaa bayu yoo gorsan qur'aanaan fuulatu gurraachata osumaa bira jiru maal jedhee gaafata yaanni isaa yeroo hunda duniyaa walitti qabaa osoo ati isiif yaaddu rabbiin ammas qaba gaafa guyyaa qiyaamaa gaafa dhaabbatuu qaban warri har'a haqqii didee gaafas mataan gadi caba wallaahi duniyaa irratti rabbiin hin dhiisu takka deessanii jalaa bayuuf waa hin argani karaa janaasa ta'uu hin ooltan hin beekamu gaafa tokko kumataa jira umriin adada guyyaan deemu taa'uuf malee rizqii tana nyaatu namu duraan katabeef rabbiin waa hin dhugatu lamu kammaan doktora ta'ee qaama namaa hunda ilaalu jarrumaan saayinsiitu kawaa mara laalu adada beekumsaatiin hunduu kawal caalu gubbatti rabbii isaa hunduu haa ilaalu akka waan ufiin jiru hundumtuu ka utaalu ani isinitti geessa amaanaa rabbii kiyya yaa obboleessa kiyya obboleessa akiraa diddanis fudhattanis rabbiin ragaa kiyya warra tawhiidaa wajjin jannata yaadaniyan warra tawhiidaa wajjin jannata naadaniyan. Ayah zaidi dah Rabbi Raja Ratu walau akan namu warra agatu
qopheessee jira jechaadha. Hundaafuu nama hojiitti hiikootiin haa taasisu. Kanatti aansee sagantaa daawwaa qabna. Daawwaanis barataa saaldiin kan itti dhiyaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ومن سيئات أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا أبرز الله ورسوله sagantaan daawwaa wanni irraa dubbachuu fi waa'ee dalagaa Ramadaan Yuudaati. Ramadaanni bahee jechaan ibaadaa rabbii bahee jechaan wantoota akka qabxii kudhanii Ramadaana booda sitti fufsiisuudhaan gara wayii qabatee isin dhiyaate waa'ee daawwaadhaan wal qabate jechaan irratti gara darbu akka Ramadaana booda. Tokkoffaan guyyatti yeroo shan salaata shan guyyatti salaatu jechaan. Akkamitti qara leellee salaata shanan kan akka salaan salaata shanan kana yeroo isaa akkuma Ramadaana keessa inni salaatu jamaadhaan salaatu salaatuun qabsoo gaafata jechuun salaata kana niyyaa kan keessa hojjete yoo ariitiidhaan bakka yoo ta'e salaatte salaata san ariitiidhaan waan niyyatteen salaanneef niyyaa kan keessa osoo walii osoo waan si jiru niyyaadhaan akkuma Ramadaana keessa niyyattee salaatan niyyaadhaan salaatuu jecha. Qabxiin lammaffaan inni caalu immoo haasawa bareeda dubbachuu nama wajjin. Haasawa Ramadaana keessa namni hunduu ni beeka. Haasawa bareeda nama wajjin wata haasa'u haasawa bareeda. Yoo waan badaa dubbatanillee yoo Ramadaana qabnellee waan badaa irraa deebisa. Akkuma san Ramadaan illee eega bahee jecha Ramadaan yoo bahee jedhe haasawa bareeda waliin haasa'u. Haasawa bareeda dubbatu. Jannanni kanaaf qabamteen nama haasawa badaa irraa qabee fi qaama isaa haraama irraa tikseen. Kana jechuun amma dhiisu nama addaan kutu dhiisuu soba dhaabu kan biraa ammoo hamma dhiisuu ta'e san namni amma Ramadaana keessa fakkeenya jechuun ni ta'a. Ramadaana keessa namni wal hamatu hin jiru baay'inaan. Ramadaana yoo waan hamii kaasan aboo Ramadaana qabna dhiisi. Akka nama Ramadaana gabbaru jecha. Ramadaana booda illee rabbii magabbarraa Ramadaana keessa illee rabbii magabbarra. Akkana mire kanaafuu hama Ramadaana keessa illee waliin namanne san akkasumas qabatanii jecha hama san dhiisanii Ramadaanaan alallee nama hamatuu dhiisuu jecha. Qabxiin sadaffaan namooti maal inni quraana waliin walitti dhufeenya qabaatu. Quraana waliin walitti dhufeenya qabaatu ta'e jennu quraana Ramadaana keessa namni hundummaa akka wayni Ramadaana keessa subii salaatni irraa baanii namni hunduu baay'inaan ni qara'a. Ramadaana keessa namni martuu hin beeka. Quraana hayyoo godha. Garuu Ramadaan yoo bahee jedhe waggattuun qaru. Jechuun waggattuun qaru seenaa takkisaa takka ta'uu beekan ta'e isaan tokkollee jidduu hin jira waa'ee quraanaatti wal qabate jecha. Namni quraana kana jechuun quraana kana ol fuudhaa gurraacha imaama tokko jira imaama Aadil Awiitu jira. Imaamni kun adda Ramadaani jiru. Ramadaana sanirratti nama mana namaa dhaqee mana nama hundaatu jira. Akira guyyaa Ramadaanaa wayii mana namaa wata dhaqee jedhe mana nama wayii dhaqee mana nama sanii wata dhaqu birrii wayii xarbeessa irra bootanii qophaa'ee dhaqeetti. Birrii sana warri achirra kaa'ee imaama sana ta'an kan mana warra sanii yoo ta'e quraana birriin tura sana jirti. Waggaa kana wata birrii achirra argee jedhe. Wanti ol seenu birrii sana bubbeen dhoyitee jechuun mana keessa bubbeen balballi mana artii mire ol seenee wata bubbeen ol dhoyitee naan inni birrii sana waliin qabee kitaaba keessa kaa'e. Quraana keessa kaa'e jechaadha. Quraana kalaama rabbii keessa kaa'ee akka birriin sun hin barreeffame jechaadha. Amma quraana keessa kaa'ee waggaa kana booda wata inni quraana keessa kaa'ee jedhe. Achi booda maatiin kun waa nyaatanii booda wata imaamni sun bahee booda birrii sana dhaba. Birrii sana soqanii mana mulu keessa soqanii waggaa kana amma waggaan hin deebi'aa mire imaamni akkuma barate mana namaarra deemee mana namaa dubbisuu dhabe. Mana namaa wata dubbisuu deemu kana mana nama ammallee warra waggaa sanii warra waggaa dhaqeessan warra banana dhaqe kana waggaa wata deemu illee bira dhaqe. Namichi kun ammoo namichi abbaan manaa imaamni kun akkamiin birrii kee tana fuudhaa dhiisuun gaafadhaa asumaa jedhu hin gaafanne. Akkasumatti hamaan imaamni kun birrii kiyya maal ta'eef rakkatee fuudhee maal jedhee akkasumatti qabatee ta'a. Waggaa akkana qabatee taa'u kana waggaa watani deebi'ee waggaa kalimaa quraanaatti dubbataa baay'ee kakaa quraanaatti kan iddoo godhachuu irratti dubbataa. Watee inni waggaa mallee mana warra sanii dhaqee birrii sanamma akkana sila maaliifi amma namichi kun obsuu dadhabee watee inni waggaa mana isaanii deebi'e abbaan manaa jecha gaafa deemu obsuu dadhabee tumaan birrii kana akkamiin fuudhee imaamni jedhee gaafata. Imaamtichi amma waggaa kana hin goone akka nama rakkatee fuudhee haati warraallee horuu birtii dhageette
hin boo'amu imaamtis kurfate maal taatanii boottanii moobilii sana rakkatanii buusan saniif boottanii maaliif jennaani wanni takka illee na boochisne ani wanni na bochise ani kalaamni rabbii mana keessan qara'uu dhabuutu na bochise waggaa guutuu tarbeerra nyaataaf bira geessanii bareedinaaf bira geessan kana waggaa guutuu quraana mana keessanii qara'uu dhabuun na haasee ani birrii san bubbeen fuutee nan quraana keessa kaa'ee birrii san silaa himaa agartanii quraana santu banamuu dhabuu isaa har'a argee jedhe kanaafuu namni marti keessanuu mana keessanitti jecha quraana waliin hariiroo uumuu jechuun kan hariiroo uumuu jechuun bareedumaaf mana yookaan mootu manuma quraan manumaa qabnaaf mana kaa'u osoo hin ta'in maal gochuudha irraa qara'uu jechuudha. Qabxii sadaffaa ammootu quraana waliin walitti dhufeenya qabaatu kennee jedhee kaafrafaadha. Sadaqaa kennatu ta'in sadaqaan hin beektan yeroo ramadaana keessaa namni hedduun ni sadaqaa. Ramadaana keessa namni hedduun ramadaanni baanaan ammootu sadaqaa sana illee jechuudha. Sadaqaan illee cimsanii itti fufsiisuu jira. Sadaqaan waan ramadaana keessa qofa kennanii dhiisuu osoo hin taane waan yeroo hundaa dalaguu qabnudha. Dhugatti ramadaana keessa ajiriin sadaqaa dachaan baay'ata. Garuu yeroo kaanis kennuu qabna. Yoo waan sadaqannu guddaa hin qabnes maal gochuudha jecha salaamni namarra qara'ulleen sadaqaadha miti. Kanaafuu sadaqaa kana cimsuu jecha salaama Rasuulli sallallahu alaihi wasallam afshu salaama bainakum jedhanii miidhe salaama wata karaa deemullee wal jidduutti facaasuu jecha. Sunillee sadaqaadhaa tokko miidhe sadaqaa cimsuu. Qabxii shanaffaan zikrii gochuu. Namni hedduun harki caala salaata irraa bahu jecha salaata irraa bahu zikrii godhu. Kanaafuu zikrii kanallee cimsuu jecha ramadaana keessa ta'ee fi ramadaana ala ta'ullee ramadaana boodallee wanti dalagu akkuma ramadaana keessa cimsuu san dalaga ramadaana boodallee cimsuu jecha. Jahaffaadha jirra rabbiin dhiifama gaafachuu jecha. Rabbii kenna dhiifama naa godhu jecha. Du'aayii rabbii wayita dhiifama gaafannu keessa اللهم انك عفو حليم تحب العفو فاعف عني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تنظر يروي الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي يروي الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء تنكر ما ليفو ربي اللي فما قام جار جتا الى ناثر يا ربي كير ناثر يعني ربي وان عفو غفار نيف كنافو عفو يوكا ملي ربي اللي فما اما دي بيني غافتشو جتا كنس مالني دلغا رمضان كيسافي Ramadan baru dalagu kamu udah pegang muda. Sagantan turbaffan, kapten turbaffan, gala tagal cun. Am fakirnya bero itu namni wan tas kun namni wajib. Kalau kamu wan karena nama tidak kun namni wajib. Nama ini dekat gala tumi. Pada Rabbi tiga gala tumi masih. Gala tumi masih. Bero itu namni gala tak nama gala cuma le gala Rabbi kan ini dekat. Mari pakai dena ni. Baru gala Rabbi kan simsine amma alhamdulillah. Onni nanti dilihat orang simrikan, onni nama tu nibetan. Yero tak akan man nasyat aku. Wajah nasyat segera san. Alhamdulillah. Kalau terlebih akan tinggal cuaca. Yes okay. Sadeta fa namu tabiruat doai keraju. Doai wali gurun. Segimati wallahi wan walcimsu biasa. Doai wali guru eca. Doai am obale sen gitu ko. Aku mau beri tadi. Masya Allah. Macam ini bereda. Lebih bereda san. Akan doai wali guru eca. Kunis main ibadah lah ya cak. Amalia dalaga doai kes obata doai yang mendori gampa tani kata tani Ramadan kes Quran apa wali karani Quran tak kata mamar kan? Doai wali kan? Kanafu doai wali kata culen Ramadan itu esok apa sontin Ramadan harus doai kata cuni kamna aja cak. Segala panen kan saya kacu. Wali saya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam saya kata ni. Engkau panjat cara saya kata. Kanaafuu seeqachuuleen ibaadaadha jecha. Seeqachuu jechaan seequun faayidaa baay'ee akka qabu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ibsanii jiru. Fuula obboleessa musliimaa ta'e duratti seeqatuun sadaqaadha. Yoo ati obboleessa musliimaa kan keessatti yoo itti seeqte itti sadaqatteef jecha. Maaliif sadaqate? Nashaata kan keessatti sadaqate jecha. Kudhanaffaan ammootu sooma sana qabxiin ijoon jecha. Sooma nuti jennu Ramadaana keessa namni Ramadaana keessa hin soomaa wajiba bicha faramu. Sunnah ho sunnah tanle meta sunnah tanle tum hayan somalle somun ajri abdecha somni wa ramadan ko fa somani disanni somni sunnah yo somni ajri guddan qab sunnah yo sunnah biya wita tafi biya kamini kamsa biya wita taf kamsa ho somni ajri guddan qab becha kanafu sunnah le sisa itu fuinsa ajemsi sun main ibadah iraicha
Kanaafuu dalagaa ta'e sooma keessa qofa Ramadaana keessa qofa asuu cimsinee laguu osoo hin ta'in Ramadaan alallee dalagu. Ramadaanni dhumatti jechuun ibaadaan dhumatti jechuu miti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Wa'bud rabbaka hattaa yaatiyaka al-yaqiin. Hanga dhugaan sitti dhuftutti rabbii kee gabbarii. Wa'bud rabbaka hattaa yaatiyaka al-yaqiin. Ammas Bashiirwwan jedhe Bashiirwwan Haafiin bade jedhe tuutti badde warri rabbiin hin beekne jecha warri rabbiin hin dagatan ji'a Ramadaana keessa malee tuutti sun badde warri Ramadaana rabbiin dagatan tuutti sun badde akkana jedhanii sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nama rabbiin waan dhageera baratee itti fayyadamu rabbiin nu taasisu amiin jedha. الرسالة جماعة بركة يا إلهي إجهمت من الراكبك قرها من الراكبك ديني ربي قدس في بيكك يوم كينيا يا إلهي غانا ما في قلقل اللي كانوا ما فوق الجنيا وان بلا سهنا